Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota maamiltoota chaanaala YouTube isaa Ibraahim Nageenya kiyyaa kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siniin jedhaa har'aa viidiyoo baay'ee miidhagaa bareedaa takka isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti imoon waan baay'ee fiicharii miidhagaa sadii ameezingii kan tahan isa duraarraa fooyyessiti fidee jira jechuudha. Namoonni imoo fayyadamtan keessaafuu yeroo hedduu imoo namoonni fayyadamtan jechuudha. Waan baay'ee barbaachisaa ta'e tokkodha imoon kan qabatee dhufe jechuudha. Kanaaf waan sadiin san fiicharii san sadiin akka itti fayyadamtan waan isin fayyaduu fi waan faayidaa guddaa isiniif qabu waan ta'eef akka itti fayyadamtaniif isiniif qabadheetii dhiyaadhe jechuudha. Kanaaf gara viidiyootti osoo hin seeniin dura jalqaba namoonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii naaf taasiniin jedha. Viidiyoo tanas laayikiidhaan eegalaa isiniin jedha. Viidiyoowwan chaanaala kiyyarraa poostitaan maxxanfaman namoota dursanii akka isin dhaqqabaniif all notification kan jedhu irra kaayyachuun irraanfatinaa isiniin jedha. Amma kallattumaaniin gara barnootaatti isin dabarsaa hordofaa waan isin fayyadu. Kanaaf jalqaba imoo keessan ni bantanii imoo keessan yoo bantan haala kanaan isinii fida jechuudha. Amma siitingiiwwan amma isiniin jedhu fiicharii kana karaa lamaanii kan isin guutuu dandeessan. Karaan tokkoffaan daayirektii nama chaatu waliin gootan, nama walii barreessitanii, nama walii bilbiltanii, nama sagalee walii ergitaniin waliin ta'uu danda'a. Karaan lammataa immoo karaa siitingii keessaniitiin jechuudha. Karaa akkaawuntii imoo keessaniitiin seenuudhaan jechuudha. Jalqabamee karaa imoo kanaan seenee isinitti karaa akkaawuntii kiyyaatiin seenee bakka maxxiyyaa kanaan isinitti argisiisu. Bakka kana kilik gootanii bantanii gubbaa iddoo piroofaayilaa keessan keessa san booda bakka seetingii jedhu kana dhuftan jechuudha. Iddoo seetingii kana dhuftan seetingii kana keessatti waan baay'eedha isinii baasaa jechuudha. Kanaaf amma bakka iddoo privacy jedhu kana jechuudha. Erga seetingii keessan ala kanaan battan bakka privacy kana dhuftanii privacy kana keessa erga dhuftanii wanni isin sirreeffattan akkana gadi siqtanii jechuudha. Wanni isin sirreeffattan suutumaan ilaaltanii inni jalqabaa disappearing message waan jedhu kana isinitti argisiisa. Disappearing messagein kun amma cufaa jira on godhattan jechuudha. Waa'ee isaa isinitti ni bantanii yoo bantan haala kanaan isinii fida. All messages in chats with newly added friends will disappear automatically jedha. Amma kun faayidaan isaa disappearingiin kun jechuudha. Messagein namaa barreessitanii hanga turtii isaa filattan jechuudha. Turtiin isaa guyyaa tokko, guyyaa torba, ji'a tokko yookiin immoo ni cuftanii ni dhiistan jechuudha. Kanneen sadiin keessaa filattan guyyaa tokko. Fakkeenyaaf messagii tokko nama tokko yoo walii barreessan yookiin viidiyoo yookiin footoo waan wayii walii ergitan guyyaa tokko booda akka baduuf godhii jedha. Yeroo kamuu kanarra keessan wanni isin nama waliin chaat waliin gootan guyyaa tokko keessatti badaa. Yoo kanarra keettan guyyaa torba keessatti yookiin immoo guyyaa 30 keessatti badaa jechuudha. Kanaafuu kanarra kaa'e fakkeenyaaf amma enable taheeraa jechuun kun as biratti raayitiidha. Namni ani waliin haasa'u viidiyoo ta'e waan ani namaa walii ergu guyyaa tokko booda sa'a 24 booda dileetii tahaa jecha. Amma duubatti deebitanii isa kana. Inni biraa akkana gadi siqtanii jechuudha. Wanni guddaan ammaa isinitti argisiisu maalinni yeroo nama bilbiltan yookiin namni isinii bilbilu viidiyoodhaan jechuudha. Akka namni suuraa keessan screenshot hin goone screenshot godhee viidiyoo keessan suuraa keessan akka hin basaasneef jechuudha. Isin fayyadaa jechuu isa san as biratti guutatanii kunoo block screenshot for calls. Screenshotii kana block godhee jedha. Akka yeroo namni isiniif bilbilu screenshot yookiin yeroo atis nama bilbiltu yoo ta'e screenshot akka namni hin goone kunoo screenshot mallattoon kun amma screenshot kaameraa kaasuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namni viidiyoodhaan osoo wal bilbilu keessaafuu dubartii basaasuudhaaf jechuudha. Bilbilanii fi viidiyoodhaan screenshot godhanii isa san immoo namatti himanii akkanatti bilbilee fi haala kanaan bilbilee fi haasa'ee maal waan jedhu waciite akkasii sana baasu jechuudha. Kanaaf isarraa of tiksuudhaa fi block screenshot for calls kan jedhu kana bira dhuftanii on godhattan jechuudha. Kun akka naus deebi'ee cufaa jira. Isin amma banaara akkanatti cufaa gootanii jechuudha. Haala kanaan blookii gootanii jechuudha. Kanaafuu yeroo nama bilbiltan namni kamuu screenshot gochuu hin danda'u jechuudha. Mee amma isa sadaffaa isinitti agarsiisee xumuraa of duuba deebitanii jechaadha. Bakka kana dhuftan iBubble ka jedhu kana bira dhuftanii
Ay baabilii kana yoo tuqxan jechuudha. Onii godhattan message and online notification will float on the screen as bubble jedha. Kun haala margitan kanaan kun mallattoo fakkeenya ammas itti ba'eera. Fakkeenya kanaan jechuudha. Screen keessan irratti ba'a message yoo namni isinii barreesse haala kanaan irratti barraayaa deema jechuudha. Odoo imo keessa hin seeniin screen irratti isinii mul'ata jechuudha. Kana on godhattanii jechuudha bakka kanatti. Haala kanaan on tahee jira message hundisaa. Haala kanaan mul'ata jechuudha screen irratti kun amma haala ammas argitan kanaan jechuudha. Kanaaf waan sadiin kanatti fayyadamaa isiniin jedha kanarraaf jenne kanuma waan daawwataniif guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa.